Akkam oolte ati? Alhamdulillah. Eessa oolte? Kullee tanaa warri maa gabbaasuu mana ijaan arguuf qalbina daddaa'itii ana. Akkam tayuu sirratti lafaa nuftayuu torbaan lama jaarti haatisi nannayyuu. Har'ammoo maashaallah sirraa bareedeera. Atiin kun bar maashaallah. Zammoon akka uf jajuu fitte wallahi jaalalli uf nama jechisiisa. Akkam jechuudha kan. Jechuun የኩራት ነገር እንጀራ አማሪፍ በቤት ከብስት ማሊ መኮፈስ ተሰማኝ ነው ግንን እንጂ ማለት ከሚብሰ መሰደ አፋን ኦሮሞት እንጂ ፍቱን በቃ አኒያት ይኒ ሚረ ቦንቱማ ወይ እነመሌ ነም እንጅሩ ወይ እርግሲታ ተውመተ ከናት ላ ኡመታቱ ከስና ገልሳ ጅራ ማለ ያኒ ማነ ከሲቀው ni fakkaata gisee laatte nama akkasii. No, jechuun yaa anatti illee dhugaa dubbachuudhaaf akka durii miti xiqqoo amalli jijjiiramaara. Yaa'u ilmi dhiiraa gaafa fuudhaaf ka'uu fi gaafa mana ijaaru akkanuma godhatedha. Eeshee. Baasiin jedha. Maal tasii jijjiirame ati? በቃ የሆነ የመረጋጋት ነገር ዋን አከ ተረጋጋኡ ወይ ዋን አከ በቃ ጅራሚ አቲና ወጣ ይኖ ኡመን ምን ወጣ ያደቂ ዋን አከ በቃ እና ማለ ነም እንጅሩ ወይ ዋን አከ ሲሞያ ወይ ዋን አከ በቃ ማለ ወጣምት አሺታን ተከሰይ ዱፍቴያው መቃፈ መቅመቅ ኸይዲ ቀምጭ ወጣክ ያ ደርገጌሲ ማነ ይዳሩ ቢ ደርገጌሲ ፉዳ ያሮ ከነታ Ati maaltu si jijjiirame agarte? Maaltu si jijjiirame narraa fakkeenyaaf? No, boonuu jalqaba. Even taa'umsi keetu durba irratti laayibaa bita seentu akka kolfiteen baata. Yoo mataa akkuma fedhe yoo siyyuu dhahaa raasanuu mataa keessaatii ma kolfita. Amma mi'a hamzaan kolfee aga osseen jijjiirama argitanii. Wayne ilma dhiiraa kanaa haguma ita singilii yeroo kolfan wallaahi. Maa ani yaada sitti ture. Namichaatu maal jebeeta namicha dhaqaniiti fuusisan gisee fuusisanii jaartitii jee dhaqee dhiiruma akkasaa shiitatti qaanii itti fidan halkan lafaa ka'ee gisee inni tiki deemu qabsoo wal qabanii fuudhee lafatti darbe waratanumaa kana jettu eeganii fuudhee lafatti darbe boodarra intaltiin wajabtu jee achi booda waraabessi alaayuusi eega waraabessi yaa waraabu haguma fuuna yuufta jee hagaan hin fuudhin kokkoflee amma maal godhare. Bargaanu jaallata wali namoonni kan namoonni ta'anii lulaaran kun jibba si fakkaatee akka daawwitiin lulaaru akka nama gartee musalsala hindii daawwatu musalsala kan jedhuftee naan jetti ijoolleen gisee ala wal agarree ijoollee takka bakka akka waan TV keessa ilaalaa jiru nu fakkaatti jaa sirkii xixiqqoo takka keessa yaamite. Maaltu si dagalmee fakkeenyaaf? Dhugaa dubbachuun baay'ee maami gubachuun isaa hedduu takka na gaddisiisee ture boo'ee ture. Garuu haga deebi'eeti naan jette jiraami hanqara tiktokii kee haarawa irratti waan haarawa jiruu haarawa mucayyoo haarawa dubartii takkas poost irratti hin godhin bichaa ana bichaa barbaadee ture garuu mushkila amma hamsaa dubartoota tiktokii kee jala suuraa qaphoos hundayyuu dileetu gootu. Ana akka galgala rabbii tiktokii kee jala seeneetiin hin cuggarraa kee ana bu'as beektaa garuu. Yoom jedhe ati bar dalagaa dubartiin beektu bassaniifi dubartiin koo akkan wayita rafne illee jettu rafteetumaan mul'isiniif fakkaata. Nuyi dubartiin habiibii iccitii tokko. Tiktokii jala seentaa galkan. Bari yoona cheek godhaa isitti hin fakkaatuunis ashittiin biiziidha. Wayita kaan laayivii irra sa'aatii meeqateetti wayita kaan hin raftii. Seekunnoon dubartiin tiktokii kee waan atiyyuu poost godhee ofitti hin beekne ani beeka. Koomentii kee takka takkaan dubartii onnee sii kenniteefi laayikii sii kennite adda baasee ilaalu. Ati raafichi si dirriisee si bula seetaan. Ati bar diina ofii fuudhaa akka
Ashee bineensaa fi foon jira jechuudha. Suma yoo siin jifadhe wallaahi ani sitti musaalfadhe. Ambar waan haga sitti musaalfadhu waan asirratti himutu naa salphata beekta. Dhugaa dubbachuudhaaf ani akka waan tiktookii kee jala jiru hundayyuu diiliit godha. Maaltu na jala jiru? Suuraa dubartii dur naamna jettanii hundayyuu diiliit godha. Ani kan hunda jala seenee ilaala akka waan dhimma kiyya ta'e. Dhiifama. Hin jirtu bara. No wallaahi hin jiran illee sun jiru. Yoom laata? Dubartii sadii jidduutti ati deebiteetti niin takka asiinsituu itti. Shita kachale simpudachu hajele jagati amagale shita kachale chu hajele jagati amagale shita kachale Enu nak gifti ya dan no yalla dem haki amma kasiin jedhe san hundayyuu mobaayila biraatiin yaadannoo kiyya hedduu takka ulfaata. Wallaahi ani mamma kolfisiista. Gubataatu waan kolfeeno garbuu akaayan beektaa garbuu biyya teenna garbuu etaa akaayan. Bachoo garbuu beektaa? Garbuun beektaami garbuu qaxxisaa kana beektaa akaayanii biyya teennatti osoma gubatu kolfa osoma gubatu xash jedhee seeqata. Jaalala Ingiliffaan naa ibsi hamsa. Thank you. Salaamri guutamee isinaa baay'eetu dhiisaadha isin fira walii guutaa. Video akaasu. Video akaasa jaalatee kaasaa kun qixaatii miti. Kun kaasa video. Yaa faarsu. Hamzaa. Wee. Ingiliffaan na faarsi. Adabbii tokkoffaa. Arabiffaan na faarsi. Sadaffaan. Amaariffaan na faarsi. Afaan keenya homaa keessaa dhiifte. Ni quufte ka keenyaa kana. Hamzaan kun waan jedhini. Wallaahi hedduu takka nama kolfisiistaatti jechi na faarsi. Keenya hoksi quufsirra guyyaa raadhabii. Afaan Oromootiin hedduu nama faarsinaa ni quufa namni. Qooyi ijoolleetti waa'ee qaba. Afaan Oromootiin hedduu nama faarsinaa namni ni quufa. Jangan. Minasa hin barakki. Ol nama tuttuqasaa afaan Oromootiin hedduu guyyaa irraa nama faarsaa oola. Dhaggeeffataalee afaan keenya keessaa dhiittee Ingiliffaa, Arabiffaa bira. Fudhachuu kajeele shaggaatee yamagaalee ashiitaa haka jaalee. Dafi gara adabbii deemu. Kanaaf sini. Bakka jechuma lama si ija jechuma lama si gaa afaan Arabaatiin. Ati faaruu quuftee shamarreen ta'an faaruu dharraa jirti guyyaarraa. Isin jimee ati galgala taatu si faarsaa guyyaa taatu si faarsaa. Hin quuftu wayi. Afaan biraa jijjiirina faarsi. Hin quuftu. Maali namni kan faaruu jaalatu? Kam filatte afaanicha kam waliin filatte sila? Jaalalti afaan Arabaa kana galtee barza mana kana. Inti yaa Hayaati, inti yaa Ayyuuni, inti yaa Binti Asal. Afaan Arabaa kana galtee bara jaalalti zamana kana. Hamzaan jechuu eegalee wallaahi amala dhiiraa kun hanqarayyuu kanuma deessa. Laki ane waan akka waan abjii qabu ijoollee dhaalaa jira malee abibti. Miira keessaa bahe. Beektaa miizee si cabsu kattii si cabsee onnee si cabsaa kana maqillee kana cabsee ishee maal taate? Gizeen an faaruu takka akkasii hime galgala onneen akkas dhoote kala sireera jettaan maal taate an faaruu kan itti nama faarsu ni beekta ishee. Maa guyyaa dhaabbata akka sireerratti dhiiftee horteen qabdu osoo akkas si faarsu wayyaa Binti Asal hoggaan an jekkee dheertuun tura gatte. Lakkiin gaabbitaa na faarsi. No. Ani gubuun barbaadu. Ana adabamuu barbaadu.
Ifi adamu barbaadda? Wanni ati adabduun jiru ba. Ishee. Ani si adabataa ilekki si adaba ishee. Wallahi Akkin jeeti. na dandeettee nan adabdu garaan keessi bulluqaa. Ati maali ammaali? Ana wayyaa ooftu malee. Ijoollee barbaachisan sun simbirroo. Ati haasa dandee maddee maali? No, ati nama gaarii dasani. Nada. Adaban. Fuula gurraachaan agarra. Ya? Ashitti. Ya, nafasi ka'anii dirqama jechuu qaba. Calgii dhaggeeffadhu haati anaa tolchee si yaamu jira. Ashitti yaa bareedduu yaa michiyyoo rabbiin ana bira kutee hawaasa badhaase. Yaa badhaatu. Oyi rikoordi godhadha. Qo'e. Jalqabi poostu godhadha nan cinqin. Daafi kolfa keessa makiin pillis uummanni mooraa buudha. Ijoollee seenaa. Waantu sirii ashitti. Calcii gaa afaanii calcii gaa ishee calcii dhaggeeffadhu. Ashitti yaa michiyyoo bareedduu michiyyoo rabbii shamarreedhaan fakkeenya godhuudhaaf uume. Yaa amala qabeettii nassabee namaa. Intala rabbiin Oromoo badhaase. Oromoo bira kutee anallee badhaase. Ati jechuun bara faaya intala akka ifaatti iftu urjii halkan ji'a cinaa dhaabbattee iftu san fakkaata atiin tuni. Ati fakkeenya shamarreetii bara. Shamarree bira kutee ani mataan kiyya waa sirraa baraati. Yoo jaalalaa nama barsiifta malee namarraa baruu miti. Ati fakka haadha jaalalaati. Kabajamtuudha. Amala qabeettiidha. Hattaa imaanallee qabeettiidha. Mucayyoo nassabee akkanaa tana Oromoo silaa baay'istee dhalchite. Oromoon baay'ee takkanaa tana Oromoo teenya Oromoo nama akkanaa kana nu waddammeessaa nu dhala. Ashittii haadha jaalalaa kabajamtuu. Ni xiqqaata jechiin asiin jiru hundi si xiqqaata. Garuu siin jaalladha. Galatoon. Rikoordi kanaa. Wayitati jettiyyuu waan biraa jetta se'ee sagalee kiyyataan rikoordi godhaa jirtu malee. Garuu giseen jiru saniyaa. Onneen si jettee? Asii beekaa bara amala kee siin beekaa. Onneen tee tura kanama qillee dhaqaarra cabsee qaafa si jetti gisee namni si faarse maaliif eegalu? Faaruun dubartiin ma jaalatti faarfamu obbo. Garuu ati baay'ee jaalatta faaruu tana ijoollee shamarree illee numa jirti. Haga namaa hojii jiraattu illee beetu jiru addunyaa kana irratti. Faadhi galatoon. Kanaafuu si filanneemi. Ani wanni ati barbaaddu way shamarree biraa taate anaa miti. Yaa. Ani filadhe ati maaf si gahee way shamarree biraa. Maricha Allah. Eeshee. Yoom shamarreen biraa hundi jara akkasi jibbitu barbaada. Wallahi. Wallahi ati beeku. Dubartii akka ta'an fitnaadha. Annaa gabaa. Habiibtii namni Oromummaa illee na jaalataa Oromummaa xiyya wayisa kaa'uu deemta inshaallah. Yaar Bashir nagaranya adeemasi abbaa manaa wajjin haasaarra. Qoy habiibtii Oromoon duuba iddoo shamarreen Oromummaaf na jaalatti namummaaf na jaalatti jaalalatan wanta maranii fi shaqaayyatamu akkam godhan. Amma ati kinjeeti jaalala Oromummaa tana hunda eessanarraa kaa'uu deemta gaafa shamarreen nu jaalasi jibbiyyooti. No,
Siyaajin bituu ani waan natti tolu sitti himee bara wanni natti tolu hundiin ta'u warra duniyaa irratti. Amma fakkeenyaaf hin jiraami akka dubartiin barbaaddetti dhiirri hin bultu hin beekami. Ati abbaa manaatti akka guutumaan guutuu akka hin barbaadetti ati hin bultu. Akka hin barbaade guutumaan guutuutti akka atuu bultuyyuu anuu hin barbaadu. Koos dubartiin beekaa yoo waa hunda ishi jedhaniif amala boontummaa wayii argisiisti. Nu dubartiin akkas. Rabbiin kana beekaa. Amma bara fakkeenyaaf si afaan dubbadhallee bakka akka ati barbaaddee buluu jechuun bari ani gabrummaa Oromoo waggaa 27 firraa buusaa turte firratti deebisuu irraa tokko jedhamu. Dhibbatti namni akkasii buluu jechuudha. Yaa akkasitti akka bultuun barbaadu. Yeah.